Egaa kan dhufnee fi waan darbee irraanfattee akkatti nu gargaartuufidha. Jechuun rakkinumatu akkas nu godhee amma humna keenyaa yaalleerranis arraba kootti fayyadamuu yaaleerraa inni harka isaatti fayyadamuu yaaleerraa hin dadhabne. Isin hin baasne arrabi keessa innis harkisaa sammuunsaa filoosofiin isaa san baafne isas. Nulfaate amma jaallannee utuu hin taane hin ulfaate yaalleerra garuu. Yaa. Amma dirqama akka kee kana nu hin taane nuuf milkoofne. Yaa. Egaa waan meeqas wajjin dabarsine beektoo iddoo biraa lafa dhannus hin qabnu innee asii bira dhufne. An kanan jedhume akka durna tuffachuun keessan hin hafne waan jaallattanii jibbitan naan jechaan turre masi. Ati mee ati keessuma as ilaal kennu gowwaadha ati naan jechaan turreeti. Jedheera. Gowwaadha waatti hin galu gurbaan kun waan beeku waan qabu eessanii kaafee kamirratti kanatti birrii 150 na lolte. Qarshii 150 jettee kanatti fuula keessana dhiittee olte eessatti. Kuma 150 lakkaa'isii kennuu ni danda'a amma. Kuma 150 miliyoona tokko tuqaa 5 sii kennuu yoo dhaan baadhee. Atoo. Naanis waan meeqa na godheera soo. Ati maal la gochaa turte naan? Wallaalaa naan jechaan turre? Anaan. Tureera. Ati naasoftaati? Nanaasaa maal si gashe amma waa'ee keenya haasaa irra. Ajjadame please. Please. Rakkina kana keessatti irra deebitanii wal loltu sayyuu. Rakkina irratti garaa duwwaa irratti wal lolu. Amma time anaan garaa keetu guddate durbis hin barbaaddu. Durbis hin barbaaddu dhimma kee hin qabdu. Durbi gaafa ati bareedduu koo itti waamtu diinaddee koo siin hin jettu naan jenne mati. Waan kana qofa fedhe lafa dinjirreetti waan meeqa. Goddamn Nokia Plus iPhone. Correction. Ila arrabi kee lakkas kanarra si Qaban kee. Hungary, Eastern Korea, China. Goddamn shit. Maali nama rakkini keessa natti himattanis waan barbaadan maal barbaadaniiti amma kana mataa gadi buustanii deemtan dalachooftoonni bara. Birrii madhabne. Tokkoon keessaa baasaatti rakkina keessa natti madda. Walumaa galaan rakkinoonni keenya baay'eedha isaaniin akka armaan gadiittan ibsa. Guyyaa gaafa 17 haa ta'u ta'ee dhimmi isaa rakkinoota keenya ibsachuu ilaala. Akkuma armaan olitti ibsanne ani kennaa fi obboleessi koo ol baanaan rakkina hamaa keessa gallee jira. Rakkina hamaa kanas keessa kan gallee an guyyaa gaafa 22/3/2014 rakkinni waan irra ga'eef rakkadheen gara keessan dhufe. Akkasumas obboleessi koo ol baanaan mana muuziqaa banatee jiru keessatti dhiibbaan adda addaa irra ga'uudhaan miidhaasaa sana immoo ragaan adda addaadhaan mirkaneessuu waan danda'uuf isa ilaaltanii gara laafinaa fi arjoomina keessaniin waan dandeessan hundumaa akka nuuf gootanii akka nu bira dhaabbattaniif maqaa koo fi maqaa ol baanaa gaafadha. Nagaa wajjin. Amma kana saa turtan qarshii barbaacha. Inaasoftanii jedhaman. Eeyyee qarshii marakkanne amma waanuma rakkinni keenya baay'eedha garuu wanti nuti isaa qarshii jiru. Amma maal gootu beektu? Kallattiidhaan nannee rifeensa keessan uffata keessan awwaara fakkaatu kana geeddarree laaqana nyaadhu. Dalil discrimination of country. Kota mandemna. Kot. Shit. Kottu.